osoma moyate bara barri hattu kan ana birri guddaan beeku ilma haftaa miti kuma dolara kuma dibba kana eessa kaay dolari kuma dibba kun bar yoo moyate birri kuni dorgommii asli qofaati miti baay'ee dorgommii Oromooti Oromoon hammam akka ta'e Oromoon miliyoona 100 miliyoona 13 taabar eessa geessame magaalaa tokko guutuu bitaabar Adaamaa guutuu bita eessa geessa Ara rakkatiin amna yoo tapha guyyaa boruu guyyaa 21 kana mooyate badhaasa doolaara 100 qaba doolaara birrii Itoophiyaati miti doolaara maqaa keessaniin haa nyaatu maqaa keessaniin haa injifatu maqaa keennan maqaa Oromootiin haa injifatu Oromoo boru takkatti tan irraa nafina Saqoo hin saalfattu xiqqeeshu malleen qaanyooytu birrii xiisha namaa jirtuuf ji'arraa torbaanirraa waggaarraa baatii lama sadiirraa Oromoo irraa wanta hin dhabne kanuma Oromoo irraa miqanyummaa kana asli Oromiyaa gurraacha keessa adii tokkicha Oromiyaa tokkicha Arsiin Oromiyaaf gumaachite kun osoo namoonni hedduun eessallee hin geetu osoo namoonni hedduun isa tuffattuu hada kun akka Afrikaatitti Afrikaa bakka bu'uudhaan osoo namoonni bibbeekamoon hedduun jiru namoonni dhageettii guddaa qaban Afrikaan namoota hedduu qabdi isaan keessaa Afrikaa guutuu arbii Afrikaa guutuu bakka bu'uudhaan dorgommii doolaara 100,000 TikTokiin isa qopheessaa jira dorgommiin kunis galgala kana kan godhamu ta'a mee viidiyoo tokko namoota isa jaalatanii fi namoota isa jibban irraa kawli qabanii jira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan fayyaa keessan nageenya keessan badaadha akka kaleessa galgala Dr. Asliin Muhammad jedhama mucaa kana isin agartan kana Dr. Asli kana hundi keessan hundi beeytanii akka inni kaleessa galgala kaampaaniin TikTokii doolaara Ameerikaa 100,000 tapha kanarratti abbaa hinjifatee jedhee rafeen bulle dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hirribni nan qabdu isa kana wal qabatee amma yaada doktora dhiyeessu barbaada Dr. Asli biraan gayaa sheer godhaa hundi keessanuu Dr. Asli dhugaa doolaara 100,000 taanaaniin an haga irraatitti guyyaa takka dalagaa dhiisee hin beeku hanga ammaatitti doolaara 100,000 hojjechuu hin dandeenye kuni waan akkaan nama gammachiisuudha carraan akkana argamee jennaan jechuu kanarratti an akka nama tokkootitti yoo danda'amee jedhee wanni kun qabatamatti doolaara 100,000 ta'e ani kophaa kiyyatti leenca 20 ni qopheessa leenca 20 garuu mallaqa kana waan argame parsantii 20-30 walakkatti addaan qoodamnaa jechuudha maaliif jennaan doolaara 100,000 jechuun nama lakkoofsan beeyneef diqqaadha gara garuu birrii Itoophiyaatti yoo deebiste birrii miliyoona 13 jechuudha miliyoona 13 jechuun bakka kana booda fataa jettee veellaa kana Adaamaa fi Finfinneetti hojjetatteetuma zanaa jettee jiraatta jechuudha habiibi dhumate bakka gatii kanaaf jecha waan kana mee Dr. Asli addanuu baase dhugumatti doolaara 100,000 dhugaa taanaaniin waan qabnu itti kunnee mallaan kun argamuu qabaa jennee amannaa jechuudha osoma moyate bara barri hattu kan ana birri guddaan beeku ilma haftaa miti kuma doolaara 100,000 kana eessa kaay dolari 100,000 kun bar yoo moyate birri Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 13 taabar eessa geessame magaalaa tokko guutuu bitaabar Adaamaa guutuu bita eessa geessa eeyiduun qabu makiinaan qabu manan qabu waraqaan qabu biyya kanaa bahuu danda'u baqataan akka kiyyaa tokko mataana dha'ee fudhatuu danda'a barku maatu isin boonchisamee birriin sunuu haa dhufu haga amma ayyirii qabu taaptaap jettu taaptaap goote koppilinki goote gizee dhaabbanni birrii sana badhaase mataana dhoofteen fudhattu maal eenyus si gaafata ilmoo haadhaan qabu hin beeyta neetworkiin ganda kennan dalagu firri qubasi qabu hin jiru faaraa yeroo tokko Oromoon kun faraatun wallahi faraatun dhugaa isin jira faraan ta'ina soo kanuma namoonni akka carraa ta'e argata namaatitti gammadan yoo jiraattan warri qoma keessa rabbiin isin badhise qurxummii akka namni amma kennee kun eenyuun ka kenne kun Dubai ta'ee naa kenne kun olaalaam Nahilaan habiibi Nahilaan imami Nahilaan wanno gamme thank you so much waaqayyo eebbifame ujoollee waaqayyo ujoollee waaqeffataa ujoolleen islaama illee amantillee bakka bo
Kota. Gatii kanaaf jecha hinjifannoon kee haa ta'u ummanni Oromoo hundi keessanuu bira dhaabbadha. Isintuu kaleessallee sadarkaa kanaan ka'e isintuu darajaa kanarraan ga'e marti keessanuu bira dhaabbattanii milkeessuu qabda wanti kun akka milkaa'u. Gama biraatiin ammoo namoonni duulaa jirtan akkana akkana gootattaniin dhiisa. Kaleessallee isintuu taphachiise sadarkaa kanaan ga'e har'as ammoo biyaansi yoo wallee kennuu fi baattanii yoo callistan bareeda duula akkanaan geggeessina. Isa rabbi carraa banee fi rabbi riskii banee fi haa funaannatu. Kanaaf jecha doolaara 100 argatte taanaan milkoofte abbo. Rabbi si haa milkeessu siin jedha. Sagalee kiyya kana sheer godhaa biraan gaya doolaara 100 ta'uun ammoo riggixanyaa taanaaniin mi hinjifatta. Si faana dhaabbanne si hinjifachiifna. Garuu waan kana dhugaa ta'uu isaa madda qulqullurraa qulqulleeffadhu dhuguma doolaara 100 waan san turri bana dhoorge jechuu barbaadeeti galatoomaa. Guyyaa gaarii mallattoo eda'uu kana balleessuu hin irraanfatina odeeffannoo jedhu isin biraan ga'uutti fufna. ربي إلما برخاسي هقول ربي إلما حكماسي هقول حكمة ربي الربا خير رخا يجرى يو أمنتي الآن فيدا تدوبا حكمة ربي الربا خير قومتي خير سخا يجرى وان أن ستي أرجيتو جرى غربا يو أرارف قتيس إني أرار ستاسي أرجيتين جرى من قدو أريدك أبدو من قدو رفينسي لما تاتي تانين أنبيه الرقوية أتي أرارف هواسا ولي أرار سفتيسو قويانا نسرتي أرارمي جرى غربا حكمة ربي سي خيسا خاين أرجي أما أصلي خنا قرينا ما فيسبوك الرتبيخ تيك توك الرتبيخ غربا ولين قد تأتي نرجي تازيا كتقلتو بيخا غربان شيدا كتقلتو بيخا غربان أفوشاتا أكاتا اتقلتو بيخا غربان أما درغومين كن درغومي قرشيت الليمتي درغومي إنيوماتي متان كن إثيوبيا يوكن أوروميا قوفا بكبوئي درغومان جيرو أفريكا غودو سن بكبوئي درغوما جيرا أفريكا كيسا نمني درغومات إرغامي أصلي قوفا نمني براين جيرو أفريكان نموتا بيبيكامو هدوك أبدي نموتا influenceroota hedduu qabdi Afrikaan namoota dhibbaa uuman namoota dhageettii gurguddaa qaban garuu immoo mucaa kana harki rabbiillee waan keessa jiruuf dorgomaa gootee kaampaaniin TikTok as dhiyeessite jechuudha. Kanaaf nama kana duuba dhaabachuu qabna malee yooma rakkinallee qabaatu inni dungurallee dalagee jiraate dungura san eega manatti nu deebi'ee booda manatti gorfanna waan ta'eef amma garuu diina yookaan immoo amba biratti nama keenya dabarsineen kenninu kanaafu asli keenya ni mootaa jabaa noota hunda keessa jiranii fi gargaarsa nan godha jedhee waadaa galee jiraam maarree Oromoo koom gargaarsi amma isin gochuuf deemaa jirtan kun asli Oromoof osoo hin taane namoota harka qalleeyyii Oromiyaa keessa jiraniifidha. Araboonni badhaasa kana fudhachuudhaaf haala kanaan wal birmachiisaatii jiru. Kanaafuu Oromoo irraa wanta hin dhabne kanuma beellu Oromoo irraa miqqanyummaa kana hinaafama kana hin dhabne hinaaffan hanga nagee amma maaliif barbaachisanii mucaan kun haamoo amma dorgommiin kun dorgommii qarshiitillee miti dorgommii eenyummaati mucaan kun Itoophiyaa yookaan Oromiyaa qofa bakka bu'ee dorgomaan jiru Afrikaa guddoo san bakka bu'ee dorgomaa jira Afrikaa keessaa namni dorgomaa ta'ee argame asli qofa namni biraa hin jiru Afrikaan namoota bibbeekamoo hedduu qabdi namoota influenceroota hedduu qabdi Afrikaan namoota dhibbaa uuman namoota dhageettii gurguddaa qaban garuu immoo mucaa kana harki rabbiillee waan keessa jiruuf dorgomaa gootee
kaampaaniin TikTok as dhiyeessite jechuudha. Kanaaf nama kana duuba dhaabachuu qabna malee yooma rakkina illee qabaatu inni dungura illee dalagee jiraate dungura san eega manatti nu deebi'ee booda manatti gorfannaa waan ta'eef amma garuu amma diina yookaan immoo amba biratti nama keenya dabarsinee hin kenninu kanaafuu aslii keenya ni mootaa jabaadhu si duuba jira.